Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadirtuuf. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jira jechuudha. Akkuma nu argaa jirtan kana maashaallah meeshaa baay'ee babbareedoo ta'an qabannee isinii dhufnee jirra. Meeshaan har'a nuti qabannee isinii dhufne kuni meeshaa obboleettii teenya loomii jedhamtudha. Egaa meeshaan kun asii naannaa Finfinnee naannoo iddoo Ijiree jedhamtu deema jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya Ijiree jechuun naannawa Ambooti. Akkuma Finfinnee keessaa baateen Gincii osoo hin ga'iin Ambootti argama jechuudha. Amboo deema Gincii deema jechuudha. Egaa obboleettiin teenya meeshaa hedduu qabdi. Akkuma argaa jirtan duubaan kun kitchen cabinet jira, asuma dressing jira, teessoo televiziyoonatu jira. Maal kana qofa fi kan hin mul'atintu jira. Duuba kana meeshaa akkaan baay'ee bareedaa ta'e mana namaa keessaa akkaan ijaan wallahi nama gammachiisu soofatu jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan xarapheezaa kana wambarii isin agarsiisa jechuudha. Kun abbaa xarapheezaa wambarii jahaati. Meera taa'eetiin haga namatti tolu isin agarsiisa laala baay'ee namatti tola mana keessan illee akka inni bareedaa jirullee hin argitanii yoo mana keessan keessaa akkanatti hojjetameetiin hin galee isin itti dhuftanii argitan baay'ee namatti tola nama gammachiisa onneen teessanillee gammaddee maatiin keessanillee ka gammadee abbaa manaa keessa wajjin maatii keessa wajjin itti gammaddan isinii haa ta'u jecha meeshaan kun meeshaa kwaaliti irraa isinii hojjenne jechuudha jechuun meeshaa qulqullina qabudha jechuudha itti aansuudhaan ammallee obboleettiin teenya akkuma argaa jirtan kana kun dressingii qabdi jechuudha. Dressingiin isii kun bakka fuula itti laallatan qabdi laala akka bakka itti babbareechan jechuudha. Asuma keessa as fuutee waan adda addaa ittiin fugeetta jechuudha. Mee Aashaan irraa haasoftu ishee kana ani na dubarraan. Hayyeedha wantoota keenyaa kadirarraa aanaatu beeksisa meeshaa gisee hundi si maggatii beeksisaa jedhee isin agarsiisaa jira jechuudha. Akkuma argitan kana kun dressingii isin agarsiisa akkamitti akka dibattanillee isin barsiisaa jira. Asumarraa baradha. Jireenya daawwattoota keenyaa kallattii waan gadiitti isinii fufa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa itti aansuudhaan ammallee immoo akkuma argaa jirtan kana kitchen cabinet baay'ee bareedaa ta'ee fi qulqullinni isaallee baay'ee tokkoffaa ta'e meeshaa baay'ee tokkoffaa ta'e irraa isinii hojjenne kun haala kanaan abbaa balbala 6 meetira 2 ija namaa hawwatu kana akkuma isin internet irraa gabbuuftee nutti ergitetti isinii hojjennee fi dhiyeessinee fi jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinillee nama galee isinillee nagaan itti fayyadamtu akka itti fayyadamtu du'aayii godhaaf isiniin jedha. Kitchen cabinetiin kun gatiin isaa qarshii 40,000 jechuudha. Yeroo ammaa kana dressing osoo nimin bira taree qarshii 16,000 itti aansuudhaan ammallee kabajamtoota daawwattoota keenyaa firiijiitu jira jechuudha. Firiijii kana isin agarsiiseetiin bira dabarra. Firiijiin kun qarshii 29,000 bitama jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana itti aansuudhaan ammallee firiijii itti aansee firiijiin kun qarshii 29,000 isiniin jedhee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka tallaaja yaani bakka baradoo qaba fireezarii qaba jalaan immoo bakka ataakiltii adda addaa kaayatan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa eenyumaafuu gahaadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan kun itti aansuudhaan ammallee gassaalaa qaba. Gassaalaa kana immoo gatii isaa fi haala isaa Aashaan isinii ibsitti jechuudha. Ammallee itti aansuudhaan hayyeedha wantoota keenyaa harkaan kan agarsiisaa jirullee viidiyoo kana sagalee jala hidhaa jira jechuudha. Wantoota keenyaa yeroo baay'ee sagalee qulqullina qabu waan nuun jettaniif akkuma argitan kana maashinni uffata miicu kun haala kanaan isa qoshashaa keessaa naqxaniin isa ittiin cuunfitaniin isa ittiin miicitaniin wanti inni hin qabne hin jiru yeroo hunda isin agarsiifna haarawaa miti. Haaluma saniin gatiin maashina uffata miicu kana yeroo ammaa kana qarshii 36,000 galee jira jechuudha. Wantoota keenyaa maashaallah tabaarakallaa amma kadir gara soofaa isin dabarsee jira. Mee sagalee isaati raawwaa soofaa kanaa dhagaa isa hojjetellee waan ta'eef. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yoo akka itti hara galfatamee namatti tolu mana keessan keessa yoo akkanatti babbareedeetiniin mana keessan keessa galeetiniin isin immoo itti hara galfatan baay'ee namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa baay'ee natti tolee jira. Maaliif gammachuu guddatu natti dhagahama jechuudha. Soofaa kana ogeessa keenyaan ogeessa baay'ee qulqullina qabuun hojjennee haala kanaan yeroo isin dhiyeessinu ani gammachuu guddatu natti dhagahama. Egaa soofaan kun abbaa soofaa 4ti jechuudha. Yaani baay'ee soofaa guddaadha. Akkuma argaa jirtan kana qofaa miti internet irraa bu'eeti yeroo kana kan nu biratti hojjetame namoota hedduu bira deemanii ilaalchisanii jechuudha. Yaani nu biratti gatii soofaa kan hojjechuun nutti ulfaata jedhaniiti eegas immoo nu bira dhufanii jechuudha. Ogeessa baay'ee qulqulluu ta'een hojjenneetiin dhiyeessine soofaa kana gatiin isaa qarshii 98,000 jechuudha kan ittiin hojjenne. Itti aansuudhaan ammallee TV standii bareedaa qabdi jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana televiziyoona qabdi. Itti aansuudhaan televiziyoonni kun qarshii 29,000
teessoon TV kun immoo qarshii 18,000 hojjetame kabajamtoota daawwattoota kennaa abbaa balbala qabaa jala kanaani asillee balbala qaba akkuma argaa jirtan kana iddoo kana immoo jippaasii adda addaa kaachuu danda'ani ammaaf yaani dogoggoraan dhiifama daawwattoota kennaa maandajaa karaba meeshaa mana keessatti xiqqishoolee kana baay'een binne waan ta'eef maandajaa karaba qabdi achumaan achi keessa kaayamtee hirraafatamtee viidiyoo seente hundumaaf mata rakkoo hin qabu iddoon sun iddoo jippaasitii kanaafin gadiirillee sidiif suufitti jira jechuudha daawwattoota kennaa taan immoo televizyiin abbaa inchii 43 kun akkuma argitan kana yoo irra galillee oduu kaartoonii keessaa bahee irra galillee akkaan irraa bareeda girgiddarra saqqaluu dandeettanii achirra teessuu dandeettanii meeshaa akkaan das nama jedhudha isiniin jedha daawwattoota kennaa kallattii mara gadhuma viidiyoo kennan wajjin turaa kadiirratti fufa. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa viidiyoo kenna laayik godhaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota kennaa itti aansuudhaan ammallee obboleettiin teennaa meeshaa hedduu qabdi jechuudha meeshaalee aadaa qabdi akkuma san immoo meeshaalee aadaa qabdi meeshaaleen aadaa kun waa torba jechuudha akkuma argaa jirtan kana qoriidha xuunxoo killaa boraatii akkuma san immoo fal'aana fi xuunxoo waa hedduu qabdi jechuudha siinqee qabdi kanaafuu kabajamtoota daawwattoota kennaa meeshaan torbaa kun walirratti jechuudha qarshii 12,000 hojjetame egaa sabboontuun oromoo loomeen meeshaa aadaallee eenyummaa kiyya ibsu bitadhu malee meeshaa kana narra kenna keessa narraa hin bareedu jecha eenyummaa isii ittiin ibsitee jirti ijoollee amboo ta'uu ishee mul'iftee jirti sabboonummaa isii jechuudha egaa isinillee meeshaa haala kanaan akka bitattan dhaamsa keenya isiniif dhaamna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya ka'amma isin lafatti argaa jirtan kun itti aansuudhaan ammallee ol fuudhee isin agarsiisa maggaarajaa baay'ee guddaa ta'e qabdi jechuudha maggaarajaan kuni hayyee daawwattoota kennaa maggaarajaa yeroo bitattan maggaarajaa haala meetira mana keessattiin bitatuu qabdan jechuudha akka loomii kanatti itti yaaddanii loomiin dheerina girgiddaa mana isiitii fi bal'ina iddoo bakka irratti kan ragalchitu nutti himteetiniin haala saniin footoo maggaarajaa barbaaddu immoo miidiyaa irraa gabbuustee nutti ergite haala saniin maggaarajaa akkaan bareedu kan hodhisiifnee fi kun akka meetira mana isiitti galutti qophaa'ee fi jira jechuudha daawwattoota kennaa maggaarajaan kun bakka hedduutti qabayeedha gabarii bal'aa qabaa jechuudha daawwattoota kennaa gizee manarra galee fannifame akkaan bareeda daawwattoota kennaa mircaan isii maashaallah andasne dheeraa taanii immoo isinillee akka irraa gammadu abdii qabnaa isinillee warra jaalattan bitachuu yoo barbaadan bitachuu dandeettanii gatiin maggaarajaa kana hunda isaa bakka tokkotti qarshii 16,000 bitame haganuma viidiyoo kennan wajjin turuudhaan laayikii gochuun hin irraanfatina nummootuyyuu ol baanee gabbuunee laalka kadiir eessumallee yoo jiraate meeshaan kamiyyuu hin jiru osoo isin hin jenne meeshaa isin barbaadan kamuu isin dhiyeessaa jira jechuudha daawwattoota keenya ani immoo onlaayinii irraan isin keessummeessaa jira jechuudha daawwattoota keenya inni kun gabarii jalaate warri immoo odoo isin keessummeessin isin harkaa turree takka lama isin jalaa bullee obsaan nu eeggadha eenyumaayyuu nuti nama yuutuubii qabu yookaan immoo nama beeknu osoo hin taane eenyumaa nama nutti dhufe keessummeessina jechuudha daawwattoota keenya namni tokko tokko nama tiktookii fi yuutuubii qabnu waan keessummeessinu akkasitti nama yaadu jira wanti akkasii sun hin jiru eenyumaa ta'ee dhufe waan barbaadnu irraa bitachuu danda'a amma kallattimaan gara meeshaa biraatti isin dabarsaa gadi maggaarajaa haala kanaan addaan qabeessa nuti isin agarsiisaa jira meeshaan obboleettii ennaa loomii hin dhumanne garuu viidiyochi tuufaa isin agaruma viidiyoo egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa amma itti aansuudhaan obboleettiin teennagaa meeshaalee hedduu isinitti agarsiifnee jirra meeshaan amma nu hafe waan akka oovinii fi akkuma san immootu eelee daabboo waan akkasiisanii egaa isallee hunda isaatu isinitti maashina maannoo ooviniidha jechuudha eelee daabboo jedhee dhiifan kabajamtoota daawwattoota kennaa akkuma argaa jirtan kana ooviniin kun yeroo ammaa kana qarshii 36,000 galee jira kabajamtoota daawwattoota kennaa akkuma argaa jirtan kun ooviniin kun abbaa istoovii afuriiti gama tokkoon gama inni lama mabraatidha inni lama mooto gaazidhaan hojjeta kabajamtoota daawwattoota kennaa gaazin isaa addatti jechuudha yeroo wannaa jedhu yeroo bitamu gaazin isaa addatti qarshii 14,000 inni 34,000 akkasitti bitama jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa yoo mabraatiin bade gaazidhaan fayyadamuu dandeettanii yoo gaazin qabaatan immootu gaazii fayyadamuu dandeettanii asirratti daawwattoota kennaa wanni gadi isin ibsutti jiru namni tokko tokko gatiin 36,000 yoo jenne ka gaazii isaa ka keessaa deebi'ee meeshaa isaa wajjin nama see'u jira namni tokko tokko immoo akkanumatti hubatu jira jechuudha daawwattoota kennaa inni ooviniin kun of keessaa paatara lama qaba tokko kasirra kaamee fi tokko garaa keessa bakka inni akkanumatti gatii isaati kun gaazii isaa yoo barbaadan meeshaa isaa wajjin adda gurguramaa kun akkuma argitan kana asitti eelee isin agarsiisaa jira jechuudha kan daawwattoota kennaa irraa eega agarsiisuun oolle kushii namarraa jammarii agarsiisi jedhee kun akkuma argitan kana eelee isin agarsiisaa jira eeleen kun gatiin isii qarshii 10,000
saddeeti dhibba shan taatee jirtu jechuudha yeroo ammaa kanatti booksii hin qabne booksii 9,500 kana fakkaata isiniin jenna daawwattoota keenyaa guddaa isin galateeffanna namoonni baay'ee yeroo ammaa kana sheer nu gochaa jirtanii laayik nu gochaa jirtanii guddaa galatooma isiniin jedha warroon tiktook keessarratti viidiyoo keenya murtanii gadhiiftanillee galatooma garuu immoo viidiyoo gadhiisuu bichaa osoo hin taane liinkii chaanaalii keenyaa kaayaa akka dhufanii nullee jajjabeessanii viidiyoo keenya gadhiifachuun uummata akka rakkoo hin qabu gadhiisa abbaan barbaadan isiniin jenna daawwattoota keenyaa kan irratti fufa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ani wantoonni gara keessatti dhuftaniitiin ashaan dakee jirtu isin nama baay'ee cimoodha nun jettan guddaa isin galateeffanna nullee yaani bu'aacee baay'ee keessa dabarreeti meeshaa kana kan dhiyeessinu jechuudha nuti biratti ka hojjetamu yeroo ammaa kana meeshaalee farnichariiti akkuma san immoo meeshaa elektirooniksii suuqii qabna akkuma san immoo meeshaa daqqaaqillee suuqii qabna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanarraan kanaaf garuu meeshaaleen biraa kan bakka biraatti bitamanii dhiyaatantu jira kanaaf kanallee warra nu jajjabeessitan guddaa galatoomaa isin jennaa isin jaalannaa oduu yeroo isin kabanya oduu sa'aatii dheeraa wajjin ture nuti tola ani nagaatti isiniin jedhaa loomileen Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.